tina keessa jira hadiyyaa waan si fidu waan dhabeef hadiyyaa shittoo tana itti makee si fide laakiin kana caalaa wanni dasna jedhe ammoo maal beeyta yeroo ati shittoo san dibatte na hammattu hafuura haalatiyyaatu sirraa natti dhahe jedheen yeroo kana haganuma jedhee tare barsiistuun tun jetti barsiistuun tun wayita barreesstu waa'ee kana seenaa kana akkana jetti sa'aa takka dhaabadhee boo'e jecha inni naan jedhe kun hedduu onneetiyya na tuqe onneetiyya hagam akka inni haadha isaa jaalatu beeke mucaa kana sadarkaa isaa ka jalqabaa san irratti deebise jettee jala sararte amma immoo san caala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر سينا تيد سنيتيما تيد إنه كتاي اسم برسيسا تيد جرو كمي كيسا كدبره سنيفيما تيد إلما جايباتي أكسما إلما غرانا منياتو هند جالا أمو برسيسو استاتو غرانا منياتا تولي تيدين كن برتا كتا شنيتي تيدين كن برتا كتا شنيتي تولي برتا كتا شن akka gola san keessatti akka gola shanii keessatti daddabin tokkoffaan yani sadarkaa qaba daddabinnata yookaan barumsa hin danda'uun sadarkaa tokkoffaa qaba barsiistuun isaa ammoo yeroo hunda itti aarti maalumaaf mucaa kun akkana ta'a yoo gola seenu hirrafa yookaan yoo rafuu baate ammoo yaadaan tara osoo gola keessa jiru barsiistuun haalli mucaa kanaa baay'ee ciqqeen akkasuma baay'ee jibbiteen yeroo hojii manaa itti kennite inni fidu haguma eksii guddaa diimaadhaan irra keettee daddab yookaan jazbaa jechuuni barreessituuf jarjarti hedduutti tola wita akkas gootu laakiin dhugama mucaan hojii manaa hin hojjetu tole san booda golli shanaffaa kun barumsa hin xumurame erga xumurame akka aadaa biyya saniititti barsiistuun gola shan barsiiste kana barattoota isaanii isii hunda kutaa tokkoffarraa ka'ee haga shaniititti seera biyyaati kutaa tokkorraa ka'ee haga shaniititti akkamitti barattoonni tunniin barumsa isaaniitiin yaani akkamitti haala akkamiitiin dabarsanii gola shan akka gahan beeka maaliif nafsiyyaa mucaa daa'imaa kana beekuudhaaf jechuu nafsiyyaa ijoollee daa'imaa tanniin beekuudhaaf jechuu san booda itti kenname san booda in dubbistee ka barattoota hundaa katee duwiteetti dhufu macarrasha deebiste ammallee dubbistee wayita katee duwite dhufu macarrasha deebiste aartee jechuun dhuma dubbisu san booda laakiin akka isin yaaddesanii miti daftara kutaa jalqabaa yaada kutaa barsiisaan kutaa tokkoffatti barsiise sun yaada kennutu jira achirra maal jedhee barreesse gola kiyya keessatti namni akka ta'e hin jiru hojii manaa jalqabaa hojjeta namni akka isaatitti hojjetu hin jiru haga mana deemuyyuu hin eegu yeroo boqonnaa argatu hojii manaa isaa hojjeta ta'e baay'ee barataa cimaadha jedha cuftee gubbarraan laalte sila teediin jazbaan kun barataa cimaa jedhaani maali jettee achi darbite kutaa lammaffaa waan yaaddi barsiistuun yaada isaa barreessite jechuudha waa'ee mucaa kana hin dubbistu ita dubbistu teed barataa cimaadha barumsa isaa cimina barumsa isaatii fi cimina isaa irratti ammoo dabalata wanni inni qabu nama bashaasha yoo haasofni isaa nama kolfisiisa nama taphachiisa akkasuma barataa cimaadha jette Allah maali wanni akkana jette ajaa'iba itti ta'e mucaan isii gola isii biratti daddabii macarrashaadha tole jettee achi keette kutaa sadaffaa fuute kutaa sadaffaa wayita bantee ilaaltu barsiisaan kutaa sadaffaa akkana jedhee barreesse teed barataa cimaadha rabbiin dandeettii ajaa'ibaa itti kenneef teed fuulduratti nama sadarkaa guddaa gahuudha laakiin simisteera lammaffaa irratti ammoo barumsi isaa dandeettiin isaa gadi deemaa dhufe sababni isaa waan haati isaa dhukkuba badaadhaan qabamtee hospitaala seenteef wanni kun ammoo sammuu isaa waan jeeqeef barumsa isaatiif yaada hin kennu jedhee barreesse yeroo kana barsiistuun hirrifatte haadha isaatu dhukkubsate jettee rifatte kalamaan awwala dhugama gobazii ta'uu nooltu asitti haati isaa waan dhukkubsatteef akkana ta'e adaa sababa haati isaa waan dhukkubsatteef mucaan sun akkas ta'e malee barataa cimaadha jettee sammuu isii hisaaba godhuu jalqabde san booda kittee kutaa afuraffaa daftee fuutee bante yeroo bantu teed dandeettiin barumsa isaa sadarkaan barumsa isaa akka malee gadi deebi'ee dida akka malee gadi deebi'ee jira sababni isaa waan haati isaa duuteef jette
yeroo kana barsiistuun rifattee imimmaan fuula isii irra yaa'e. Adaateed waan haati isaa dhukkubsattee sanbooda haati isaa jalaa duuteef kana ta'e. Sanbooda ammallee barsiisichi yaada isaa itti fufee akkana jedhee barreesse. Dur haadha isaatu barumsatti isa jajjabeessa, abbaan isaa ammoo dantaa isaaf hin qabu. Kanaaf ta'e sadarkaan barumsa isaa gadi deebi'e jedhe. Yeroo kana barsiistuun daftara kanatti deebistee waan yaada kutaa shanaffaa barreessuu barbaadde, laakiin waan barreessitu waan dhabdeef bakka duwwaa dhiiste. Sanbooda ofii isiitii waadaa seente. Ani mucaa kana akka inni barumsa cimu, akka inni akka duraaniitti ofitti amanummaa isaa akka inni deeffatuuf hin godha jettee jala sarartee kaate barsiistuun tun. Sanbooda akkana goote. Guyyaa ayyaana wahiitu jira. Ayyaana kana keessatti barattoonni hundinuu barsiistuudha hadiyyaa fidan. Barattoonni hundinuu hadiyyaa babbareeda qabatanii dhufan. Teed hadiyyaa ofii qabatee wayita dhufu golli marti itti kolfe. Maaliif itti kolfanii? Hadiyyaan isaa waraqama zimbilootiin yaani waraqaa wahii karama suuqimaa fuudhee akkanumaan itti maree hadiyyaan fakkaattu yaani shakliititti. Sanbooda barsiistuun ol seente. Wayita ol seentu barattoonni hundinuu kolfaa jiran. Barattoonni hundinuu dhufanii hadiyyaa barsiistuu tanaa kennan. Sanbooda hin fudhattee teedillee saalfataatuma itti kenne irraa fuute. Barattoota hunda achi qabdee kateed kana waraqaa irraa banuu jalqabde. Yeroo isiin irraa bantu barattoonni hundinuu laalanii kolfan. Irraa bantee geessite. Yeroo bantu callee wahiitu keessa jira. Calleen tun guutuuyyuu miti hir'uudha. Yaani firee gaggarii bakka gariitii badee jira. Akkuma banteen oh my god wow jettee yaani maaliif hamilee isaa guddisuudhaaf wow jettee yaani akka maleetitti iniyaa malee yaani maashaallah akkam bareeda takkaa jiruu kee keessatti haga barsiisummaa gahutti hadiyyaan akkanaanaa dhufee hin beeku jettee yaani sadarkaa isaa kana ol fuute. Sanbooda hadiyyaa jalqabaachi keettee kalammaffaa wayita fuutu shittoodha. Shittoon tun ammoo hir'uudha yaani dhumuudhaaf xiqqootu hafe yaani baay'ee miti. Sanbooda shittoo kana fuute waaw takka hadiyyaa akkana argadhee hin beeku jette. Yeroo kana barattoonni hundinuu hin callisan. Teed ammoo gocha barsiistuu tanaa akka isiin isa jibbitu hin beeka. Ajaa'ibee rifate. Sanbooda shittoo kana ofitti afuufte goluma keessatti akka murgaa. Waaw urgaan isaa ka ajaa'ibaati. Teed kootu jetteen hin dhufe. Ammatteeni akkana jetteen jiruu kiyya keessatti hadiyyaa akkana argadhee hin beeku. Hadiyyaa akkana naa fiduu keetiin hedduu gammade. Gammachuu kiyya si ibsuu hin danda'u jetteen. Shittoon ammoo akkama dhugaa itti tole isitti jechuudha. Sanbooda hadiyyaa barattoota hundaa laalte. Sanbooda barattoonni hundinuu hin galan. Laakiin Teed guyyaa kana gara manaa hin galle. Mana barumsaatiin ala dhaabatee barsiistuu tana eega. Sanbooda barsiistuu tun hin baate. Yeroo itti baate Teed jetteeni harka irra kaa'attee nagaa gaafattee maal dhaabattamaa hin galinii jetteen. Sanbooda lafa laalee ol jedhee ija keessa laalee akkana jedheen beeytaa jedheen shittoo ati har'a dibatte kana haati tiyya yeroo dhumaatiif gaafa lidatii isii yookaan gaafa dhaloota isii hin kabajan jirti. Gaafa dhaloota isii dibatte sanii as hin dibanne saaxina keessa jira. Hadiyyaa waan sii fidu waan dhabeef hadiyyaa shittoo tana itti makee sii fide. Laakiin kana caalaa wanni dasna jedhee ammoo maal beeytaa yeroo ati shittoo san dibatte na hammattu hafuura haadha tiyyaatu sirraa natti dhahe jedheen. Yeroo kana haganuma jedhee tare barsiistuun tun jetti. Barsiistuun tun wayita barreessitu waa'ee kana seenaa kana akkana jetti. Sa'aa takka dhaabadhee boo'e. Jecha inni naan jedhe kun hedduu onnee tiyya na tuqe. Onnee tiyya hagam akka inni haadha isaa jaalatu beeke. Mucaa kana sadarkaa isaa ka jalqabaa san irratti deebise jettee jala sararte. Amma immoo san caalaa kutannoon dabaleef. Sanbooda Teed kutaa jahaffaa hin seenan. Kutaa jahaffaa simisteera tokkoffaatitti barsiistuun kunuunsa addaa kennuufii jalqabdee inkibikaabee addaa kennitiif gola keessatti amma deebitee hordoftiin hin jajjabeessitiin. Teed yeroo kana daa'ima waan ta'eef ol yaani ufitti amanummaa dabalataa dhufee barataa akka duraaniititti cimaa ta'e. Sanbooda simisteera jalqabaa keessatti akka golaatitti tokkoffaa ba'e. Simisteera itti aanutti ammoo akka gola isaaniititti ammas tokkoffaa ba'e. Sanbooda
ufitti amanamummaa isaa kana deeffachuu isaatiin ammoo barsiistuun gammachuu ajaa'ibaa wahiitu itti dhaga'ame. San booda gaaf tokko barsiistuun gara mana isii galaa jirti. Erga simisteerri xumuramee cufamee jira manni barumsaa. Gara manaa yeroo galtu mana isii balbala erga bantu poostaa wahii argite. Poostaa kana fuutee wayita bantu teeddu ergeef. Teed akkana jedhama. Jiruu tiyya keessatti barsiisota hedduu arge. Jiruu isaa waggaa 6 qofa. Laakiin hagam akka itti tolte barsiistuun tan yaani ufitti amanamummaa isaa waan deebisteef hedduu itti tolte. San booda akkana jedhe. Jiruu kiyya keessatti barsiisota hedduu arge. Laakiin jedheen barsiistuu akka teetii abadan argee hin beeku. Galatoome. Ufitti amanamummaa kiyya naa deebisuu keetiin. Yeroo kana barsiistuun imimmaan fuula irra yaa'ee akkana jette. Mucaan daa'ima jedhan malee sammuun isaa guddaadha jette. San booda Teed barumsa isaatti fufee hin xumuree yuunivarsiitii seene. Yeroo yuunivarsiitii seenu xalayaa wahii erge barsiistuma tanaaf amma gargar bahanii jira. San booda akkana jedheen. Barsiistuu tiyya haga kutaa 12 xumuree jira. Warra tooppii irraa bahee amma yuunivarsiitii seenuudhaaf deemaa jira. Barsiistuu akka teetii argee hin beeku jedhee xumure. Nagaa erga gaafate booda barsiistuun xalayaa isaa kana dubbistee erga bootte booda keette. Teed yuunivarsiitii seene. Yuunivarsiitii keessatti waggaa 4-5 hin barate. San booda fiildiin inni barate ammoo waa'ee doktoreetii kana barate. Amma xalayaa deebisee ergaaf xalayaa walii barreesse. Amma xalayaa ergaaf yeroo maraa wayita ergu barsiistuu tiyya akkam nagaa fayyaa keeti beeytaa jedheen gaafa kollejjii gaafa yuunivarsiitii seene irraa barsiisota hedduu wal arge. Laakiin ta akka teetii abadan lafa tana irratti hin jirtu. Galatoome nama har'a gahe kana na gochuu keetiin hedduu si galatoonfadha jedhaan. Barsiistuun yeroo xalayaa isaa dubbistu hundaa hin bootti. Laakiin sadarkaa inni gahe kanaan ammoo baay'ee isaa gammadde. San booda gaaf tokko waggaa 5 erga addaan fagaatanii xalayaa wahii dhufeef. Xalayaa kana hin bante. Akkam nagaa ana Teed jedheen. San booda waaw xalayaa teettu naa dhufe jettee yaani gammachuudhaan dubbisuu barbaadde. Beeytaa jedheen. Warroota doktorootiin eebbifaman keessaa tokkoffaa ba'ee darajaa sharafaa waan jedhamu jira. Yaani tokkoffaa keessatti ammallee sadarkaa ol aanaa wahii jechuu isaan bahe. Kun ammoo galanni siifi rabbi booda situ na jabeessee jalqaba kiyya waan na jabeessite sadarkaa kana gahuu irra danda'e. Laakiin har'a waan takka qofa sirraa barbaada. Amma qara ani qixxeedha. Har'a amma jiruu tiyya keessatti ammoo qixxeetiyya yookaan tana guuttu argadhee jira. Jaartii jechuu barbaade tana guuttu argadhee jira. Amma fuudhuu barbaada. Dhuftee sargii kiyya kana irra akka teettu barbaada. Iddoon ati itteettu ammoo iddoo kabajaadha. Maaliifi namni akka keetii barsiistuu akka keetii jiruu tiyya keessatti argee hin beeku. Kanaafuu akka haadha tiyyaa taatee kabajaa haadha tiyyaa bakka haadha tiyyaa akka naa taatee akka haadha tiyyaa taatee akka dhunaa dhuftu barbaada jedheen. Barsiistuun boottee laakiin gammachuudhaan waan kana taqabbaltee tole jetteeni sargii kana deemte. Bakka sargii kana deemtee bakka sila haati mucaa teettu teette. Namni hunduu haadha isaa se'a. Laakiin ka beekuun beeka. Isinillee hin beektan seenaa amma waan dhagaa jirtaniif jechuudha. Almuhim san booda sargiin hin godhamee hin xumuramee san booda firoota isaa warroota sargirra dhufan mushurraaleen hin dubbisan. Yeroo kana barsiistuun itti kaatee ammateenii booyee nagaa wal gaafatan akka ajaa'ibaatitti. Laakiin namni hundinuu ajaa'iba itti ta'e. Maaliifi haadha isaa har'a argee moo akkamii jedhee yaani namni hin beekne ajaa'iba itti ta'e. Ammatee nagaa gaafatee geessee san booda gurra isii keessatti akkuma ammateetitti akkana jedheen bismillah. Akkuma ammateen akkana jedheen beeytaa jedheen rabbiin sadarkaa kanaan nagahee hin beeka. Rabbiin akka sadarkaa kanaan nagahee. Laakiin hamileen ati naa goote sun ammoo sadarkaa kana doktoreetii kana akka ani gahu na godhe sababa keetiin. Yoomiyyuu addunyaa tana irratti barsiistuu akka keetii hin argu akkan argines hin beeka. Kanaafuu hedduu galatoome jedheen gurratti. Yeroo kana barsiistuun tun achi siiste ofirraa akkanatti siisteeni ija keessa laaltee ammatteeni isiinis akkana jetteen gurra keessatti
dogongortee jirta. Wanni ati haga ammaa jette kun hundinuu dogongora. Maaliif beektaa jette? Sababni isaa ani osoo si hin beekin dura, osoo daftara sanniin dubbisuu dura, daftaroota sanniin dubbisuun dura ani barsiisuu hin beekuu ture. Laakiin gaafa si beekeerraa, gaafa dhugaa kee beekeerraa, gaafa maaliif akka ati akkas taate beeke irraa barsiistuu dhugama barsiistuu akka ta'e, yaani barsiisummaayyuu ka jalqabe yeroo san irraayi jetteen. Kun ammoo sababa keetiini. Anatu si galatoonfata malee si himiti kana galatoonfatu. Maaliifi sababa keetiin barsiistuu cimtuu, barsiistuun ijoolleen amma jirtu tunniin illee na jaalattu sababa keetiin ta'e galanni siif jetteeni ammatteeni walitti bu'an. Teedamma doktoroota addunyaa keessa jiran keessaa hedduu beekamaadha. Kanaafuu seenaa teettana irraa maal baranna? Wanni nu barannu haga fedhe karaa ati irra deemtu, jiruu ati keessa deemaa jirtu keessatti rakkoon feete yoo dhufte, rakkoon feete rakkoo tana akka darbuu dandeettu beekuu qabda. Rakkoo tana si dura rakkoon jiraattee harka marattee yoo kateettee ilaaltu akkasumatti hafta. Maaliifi rakkoo tana bira dabruu hin danda'u jettee sammuu kee waan amansiistee jirtuuf. Laakiin jiruu keessatti nama akka barsiistuu tanaa rabbi sii fiduu danda'a. Jaartii ta'e jechuu yookaan fuutu taate yookaan obboleettii ta'e yookaan obboleessa kee, yaani rabbiin sababa sii godhuu danda'a. Yookaan atummaan ofii teeti seenaa tana waan dhageetteef sababa ta'eeti rakkoo akka dabartu siin jedha. Seenaa tana irraa akka barattan hin beekaa. Salaamu alaikum.